السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرجرتو دفتوتا همزيات وبي ويلكم سنين إجرا كم نجزرتو فياك سني نجيني مال فكاتا أني نجاكي الحمد لله قلت ربي قدا بقى نجزراتني الرجي سنين جدا وروتا أمنتا براستاتني الشمع أركفوني ويلكم سنين إجرا همزيانا ركمتي متى زبات وجدتني ما شاء الله ما شاء الله قولوا ما شاء الله جدا. مال سيداني وانا كاناني بسد يجرا والله كويس نقر سيسا صبروا كنو كغافة درانيني فيديو ورابي سنين مدسي إساساني نبسد يجرا ما شاء الله هدو تكانين بريداي والله أدا ودي تكاتي كاسون أكانت ورابا جرا كنو فيديو كياس كيس مسلالا argitanii isa kana maabraatii kana jechuudha. Maabraatii kanaan isinitti agarsiisaa jira. Mul'ata amti viidiyoo kana keessatti. Kinoo isii kana isirratti rakkabee waraabaa jira sababa saniifin maabraatiin waan ifaa jiruufin maashaallah wanna viidiyoo oriijinaalii namaaf bareechisaa jechuudha. Bitadhaa irraa jarrabaa wannaan kun bareedduudha. Isa lammaffaa immoo tuyyuu maal ilaaluu barbaade seetanii waaw. والله mana keessa kaa'ee ijoolleen jalaa cabsiti jedhe shaantaa keessa kaa'eetiniin dhiise amma sagalee isa kanaan ilaaluuf hin dhufe rabbii irraa buusee gatee jirame fidee dhufaa wannaa ittiin qabsiisan tokko hin deebi'aa waa guddaadhaan sa'inaa isii kana irraa bu'ee kinu isii kana carqeedhaan ittiin qabsiifatanii irraa bu'ee yoo ittiin deebi'aa homaa rakkoo hin qabu. Akkasii hedduu takkaan nattolee nama mirqaansee bar viidiyoo raabuufuyyuu naka kaase yaani wallahi maashaallah akkanaadha. Amma isii kana wajjiniin sagalee isii jarrabna amma sagalee duraa waraabee fi kanarraan itti aansee waraabu kan waliin ilaallaa isii kana wajjiniin ilaallaa jechuudha. Sagalee isaa jijjiirama niin qabamooni hin qabuu kan jedhu jechuudha. أكنا ما شاء الله أيه كو هم بنا إسي كنا كو بلتوزي رتين بناني مراسي لا أيوة نجربنا يعني اللي رجعنا في قافة بدي أما أكنو بني زرا سجلي ساجر جيرا مساهم بيك وانيلي سجلي كان الراتشي لقي فديتني جيرا مسا وجمان كيلا اللون تاء جرو أمو بني زرا كنو يرو بني زرو أكانت ملتا أزبرا ملتا ما شاء الله يسموه بكي كم أكلام سيفتان بيكو ما أدري جاكتي فارغ ولا تاني متى ما نجا عرف أوي كاري أكانت فتاقوتي سجلين كان كيوسو تحاسفت سيو فقور رحاسفت قرو فقور رحاسفت إن أفارج جران أسي كلاسي سوكو خائي كلاسي براديمي زم jedhee ture yeroo deebi'ee geeffadhu ammoo waaw sagaleen akka waan bara jiru kanatti dhageessisa jechuudha. Hedduu tokko bareeda. Keessaafuyyuu yeroo namoonni yuutuubii fi sabiskiraayibii fi guuttatee hin jirre haaraya banate jechuudha. Kun immoo maalidha? Suuraadhaan itti fakkaatee ani illee hin beeku. Walumaa baay'if. Waa sagalee dabaluu sagalee hir'isuu akkasii hedduu bareedduudhaan sihaa mi'a wajjumaan kan akkasii yoo ka bareeda ta'u taate bitattanii akka irraa fayyadamtanii isiniin jedha. Yoo ka bareeda hin taane taate maaliin godhare anis carraadhaan jedha. Garuu ammoo tuyyuu akka viidiyoo isaa ilaalettiin hedduu bareedaadha. Gatees bareedaadha. Biyya Saudi Arabiyaa keessa namoonni jiranii sagalee guddistuu kana hedduu bareedaadha. Fagoorraa yoo deemanii viidiyoo waan ofiitiin haasa'uu danda'anii jechuudha. Viidiyoo waraabuudhaaf sagalee hedduu bareedaa kenna. akkasuma ammoo Allahu akbar laa ilaaha illallah Muhammad Rasulullah azaanaa jiranii. Uummata kiyyaa jabaadhaa wal jabeessaa chaanaalii kana ammoo guddisuu hin dagatinaa sabiskiraayib laayikii gochuun hin dagatinaa isiniin jedha waan michuu qabannee walitti deebinaa yoo rabbiin jedhe isiniin jedha rabbiin bakka jirtanitti isin bira haa jiraatu hedduu takkaaniin namatti tola. والله فيديو ورابط في برنامج مابراتكم بقى مابراتي من جرتس يعني قروا جدار ما وانا جدار رت ملين دلقوا
ta'u hedduu bareedaadha. Wallah hedduu bareeda maashaallah tabarakallah. Akkasiif waa xiqqoo tanarraa wal barsiifne rakkoo hin qabu warroonni chaanaalii banattanii hojjechuudhaaf hawwii qabdan jechuudha. Itti fufaa hojjedhaa jabaadhaa isin jedhaa hedduu takkaanii namatti tolaa. Kanaafi jajjabaadhaa. Oromoon keenya kadhatan malee sabiskiraayibii namaan gootan. Salaama. Sabiskiraayibii godhaa. Laayik, sheer godhaa. Namoonni sa'aatii barbaadan koottaa sa'aatii waliin guuttannaa. Anillee chaanaalii lammaffaa banee jira waan ta'eef chaanaalii sana irratti sa'aatii guutuu barbaada waan ta'eef koottaa laayivii sa'aatiidhaa namni barbaadan koottaa guruppi goonee irra waliif bulchinaa asumaaniin yoo isinitti tola taate koottaa isiniin jedha obboleewwan kiyya. Jabaadhaa kaaree walaa jabeessinuu walaa guddifnuu wal guddisuun aadaa keenya haa ta'uu nama ganaa dhufee reefuun tanan sabiskiraayibii takka jedheetiniin jalqabaa jiru chaanaalii baneetiniin akkamittiin guuta jedhee yaaddoo keessa jiru wal haa gargaarru. Koomentii barreeffadhaa viidiyoolee jalattiin koomentii barreeffadhaa. Kazaan asinii dhufnee sabiskiraayibii isinii goonaa maatii naa ta'aa jedhaatii sabiskiraayibii isinii barreeffadhaa jechuudha. Maatii ta'aa jedhaa malee sabiskiraayibii jedhina namichittiin isin dhiiftu kamaal maasaa. Kokokkee nama qabu sun koopiraayitii. Taarifuu walamaa fi maafii maalii. Akkasii kan immoo irraa gammade kanattiin akkasii sirraa gammaddan abdiin qaba wallahi hedduun bareeda wallahi. Sagalee isaa kana ammoo yoo ilaalla wajjin ilaallee wuxxeetii isaa agarruun ta'a. Akkanaa hedduu yaaddamtanii jirtanii garuu koottaa guyyaa tokkoon jirraa jedha. Jiraachuun bareedaa fayyaa qabaadhaa bakka jirtan jiraadhaa bakka jirtan nagaa qabaadhaa bakka jirtanitti fayyaa nuuf qabaadhaa isiniin jedha. Maal haasa'ee kana booda khalaas fedhan maa inni haasaa khalaas hagatiin kana wajjin haasofnaa. Waan ijoollee dhufanii ilaalanii deemaa jiru waan ta'eef namoonni kana mabraati kana fayyadamu ka tiktookii jedhanii dhufanii ilaalanii deemaa. Saniin jibbisiisee wallahi haasaa qara bareedduu qabadhee dhufeeyyuu harkaa badee amma deemanii walii himanii na yaa'anii na dhufan waan ta'eef osoo jarri natti hin deebiin irraa lixaa. Akkasii naga keessa naa turaa jabaadhaa halkan gaarii guyyaa gaarii adaa guyyaarra jira guyyaa gaarii. ምንም የማያልፍ ነገር የለም። ምንም ከነገሩ ክብደት ካሳማሚነቱ